هاتتي نمني أكا خيتي ديوسني أورومو خيسا سلا دلتو باتي غاري هاتي سلا قرآن دقاتي قويا سدلتو يا زفتي أنا سنجي وتو قرآن دقاتي هاتي Dala deemee dhaggeeffachuun ture yeroo dheertuu ana akkuma waan Oromoodhaaf naasuu qabduun na fakkaata beeka. Ishee Wallaahi dala deemee dhaggeeffata viidiyoo isii daalaala. Mee dhaggeeffadha wanni isiin haasoytu bolola hattummaa bolola maallaqaa bolola maarree guddinaa jette haata guddadhaa namaan jetta. Yaa dhiyoo tana dhakaa fotteessituu kararra dhaabbattee agartee viidiyoo isii san. Fakkeeffadhu jiin. Yeroo gabaabaa fi dhakaa fotteessite akkana fotteessa akkanatti jiraadha akkana malee hin dabartu jetti. Akkasitti duyda ijoollee teenyaa ta'ee fi aduunii fi ibiddi biyya Su'uudiidha. Aduun gubbaatti bu'aa jalaan ibidda shidaa bartafka isaanii akkana anaa dalagee beekaa bari yaaddi qaaltitti yaa jarmuutitti yaa attitti anaa mana namaa dalagee beekaa bar anaa mana arabaa san dalagee beekaa bar raftee sireerra ciisteeti bar yaa kaddaama xaffi naarsiin jetti bar. Maqaan siyyaan tuba hoggumana isiitti sirraa fitatte mana aadaa si geessite mana aadaati yoo fitatte mana saayibaa si geessite bara hooto adiiqaa dhayinaa jetteeti baraatii tana dhaabbattee sa'a diddeen jala keessee jalaa fuutu tukooti bara rabbi dhiigaa malaa sitti haa godhu ka dhukkuba galaa rabbi sitti haa godhu alaamaa namni irraa bahin rabbi sirraa haa baasu imimmaan ijoollee teenyaa ni hafa seete kun akkana saaxila si dhaabe akkana alamarra siyaasa hojjirra akkam ka. Mana shayii fi wallah. Ambar jollu mateenya tan akkamitti ayli goda akkamitti Rashida tenno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirta bootiya warri as keessa jirtani illee hundi keessan iyyuu bakka jiraattani an dhugaa waa'ee kana yeroo hedduu nan dhageeffadha maal akka ta'e hin beekani sila biyyiti nuti ganama galgala biyya baqaa keessa teennee jiru baqattummaa keessa teennee abjannullee sila namni sila nu guddaadha jennee laallullee yoo gaddeebi'ee waan akkanaa waan xiqqoo tana ka dalagu taate baay'ee nama jibbisiisa Oromoodha jedhanii himachuun. Waan ofiiti isaa akkaminnaa jirta bareedduuti nagaa. Jira qaaliitiya wallaahi. Kanaafi ana wallaahi. Faatiyye garaan kiyyana gubateetiin balbalee waan hin jiru wallaalee bara. Joollee mana namaa daleeytu akka ati beektu sanitti ani dalage ati daleeyde agarte. Kaddaamaa mana namaa riyaala kuma takka kuma lama irraa guurratteeti amma gabaree gaddeebitee bara. Wanni garaana gube beekta? Gabaree qaraatiin qabne ta waan takka hin beekne sangaa gurgursiistee dachi gurgursiistee nyaachuu jirti bara namittiin. Osoo mootummaan kuban qaban. Mee dijitaalitti waa gurguruu beekamoo dijitaalitti waa bituu beekame mee natti himi. Maaliif wallahi hangama kiyyaani baay'ee tokko natti dhagayama. Maaf yoo jette waan kana hadhaa miti kalee miti sa'aatii dheeraa yeroo dheeraa asirraa dubbataa turte yeroo dheeraa asirraa haasayaa turte ijoollee keenya akka uf eeggatan irraa dubbataa turte irraa qaaqaa turte hadhaa miti kaleessaa miti jechuudha. Namni kenna tokko osoma karaan ammatti deemaa jirtu kun qilee qabaa boolla qabaa siliqimsaa irraa uf eegi jedhanii deemee coloqitti jedhee ka'ee gaaf kan achi dhufeetiin yaa ebeluu kiyya kootu harka qabadhu keessaa na harkisii jedha. Argite kootu harka qabadhu keessaa na harkisii jedha. An baay'ee tokko na dhiba. Gaafa deemanii nyaattaman si hin mari'atan. Nama biroo hin gaafatan. Ollaa ofii hin gaafatan. Argite ollaa ofii hin gaafatan. Maaltu jira hin jedhan. Amma fakkeenyaaf an Kanaadaa keessa waan akkanaatti jira yoo jedhan Haburashiidhaan Kanaadaa keessa jirti namni biroo ni jira. Wanni kun dhugaadha moo dharamo jedhee adda baafachuu qaba gaafachuun qaba. An obboleetti teenna tana bichaafuu jedhaan jiru. Namoonnummaan birootuu kan ganaa itti deemaa jirtaniyyuu warroonnummaan ganaa bahaara kana daakuudhaa deemaa jirtaniyyuu. Sirriidha nu hundinuyyuu kan biyya keessa jirus kan biyya baqaa rifuujii jala jirus waan kana itti deemuudhaaf hawwii qaba. Itti seenuudhaaf hawwii qaba. Gatii kana ta'eefi waan kana hattuu faradduu fi hamattuu jechuudha waliyyoo saaxillee wanni kun qulqullaa'aa deema biyyi kennas namni kennas onnee garaa walii qulqulluu qabaataa deema anama hiree wayii Kanaadaa keessaa banamteertu osoo Ameerikaa keessaa banamteertu namni tokko laal kuma kudhan nyaadame mi'a kuma kudhan kuma kudhan nyaadame jaa kunno argite gatii kana ta'eefi namni kenna wal dhageeffachuu qaba Burashiidaatiyya wal dhageeffachuu qaban wal iyyaafachuu qaban.
dirqama Ameerikaa hadda seenuu qabda kootu doolaara hagana doolaara 50 yookaan doolaara 30 lafa kaa'edhanii fiigee san godhuun qabu. Beeki yoo tarabbii keessa bu'ee bakka kana hin gayani. Meeqa kamtu jira Kanaadaaf abbaan isiidha Ameerikaaf Kanaadaa keessa jiru. Kan isiin biyya baqaa keessa jirtu. Bakka rabbiin gayi namaan jedhe malee hin gayani. Namni keenya garuu daran wanna jedha daran jarjara daran sardamaa jechuudha. Ariifataniif abbaa haadha dura hin dhalatan. Gatii kana ta'eef akkuma gaafa nyaatamtan kophaa nyaatamtan san erga nyaatamtanillee dhuftanii namaan hin mari'atina. Namaan hin gayatina. Amma fakkeenyaaf Aborashiidhaan yeroo dheeraa kophaa ofii asirraa gubatti waan kanarratti. Isinitti himtee jirtis yaa obboleeyyan tiyya. Kan dhiiraatis kan dhalaatis bitas laalladha mirgas laalladha. Yeroo wanni tokko dhufee jedhaniitiin jedhan ittiin fiigina ittiin sardamina jettee isiniin dubbattee isiniin haasofteerti kana dura yoo diqqaatee isin jedhe waggaa gahuudhaaf deemna gaafa waan kana asirra baatee haasofteetiin jettu jechuudha. Anaa tana natti hin amaninaa jettee turte anaa tana ofitti hin amaninaa. Aborashiidhaan asirraa nu gorsiti. Aborashiidhaan birrii teessan hin nyaattaminaa jetti. Aborashiidhaan waan akkanaa nu dhaamti qarshii teenna hin nyaattu jettaniitiin ana namaninaa jettee turte. Asirraa sirriidha dhugaa ishiiti. Qarshiin tun haadha ofiitu dogongorsiifti. Abbaa ofiitu dogongorsiifti. Gatii kana ta'eefi nuti I don't know wallahi na dhibaa akkamitti akka dogongorrus akkamitti akka sardamnus baay'ee tokko na dhibaa. 3,000 kan nyaadhames. Riyaala 3,000. Wayi na qabattee ba. Kanaaf wallahi Aborashiidhaati ya rabbiin haqa miskiinaa haa baasuun jedha. Rabbiin haqa namaallee nama nyaachisini. Ammas rabbiin haqa namaallee karaa malee namarraa hin baasini. Sirriidha si hubasi. Foto isiiti. Mee isiidhaan saamee dhaabbadha nen guddisa. No yaa foto isiiti. Kunootan. Maallaqa hojjetees ijoolleen kun nu goobas. Ammoo galatuma. Bara akkumatti fidan maallaqa kana silaa rabbii isin garsiise. Bara afaaniin akkanatti qutattanii bara rabbii cumaa keessan gadaanaqu. Bar ijoollee teenya keessaafuu Oromoo nyaattu. Dubartii taatee tana dhamaatuun ta rabbiin xiyyaa miti jeen. Tana musiibaa afaan isii bara dafaate yoo agarte. Afaan isi atusi ikkatti barnamitti. Akkatti afaan kana mi'eessitee tolchitee ayateef gaddaan guurtee haasoytu barnamitti. Ilmaan isi qaama 26 qaama 28 darbitee kabiraa deemtee barnamittiin. Nama bar musiibaa dabbite rabbiin tun jibbee bar. Mee maana irraatu ijoollee biyya Arabaa maana irraatu kan. Hafeeta nyaata haa humna qabu balayyaan keessa isinirraa hafu. Warra dhiiraan qabne. Warra waan takka bakka qubatu hin qabne yoo gad darbame mana hin qabne yoo achi jiraate bakka hin qabne maal awwaala abbaa keetiitiif narraa nyaatame. Mee maan irraa nyaatta? Yaa Su'aad Mukhtaar rabbiin musiibaa dachii fi samiitti sitti haa buusu. Maaliif ijoollee biyya Arabaa jirtu ta argeeta godhatta? Maa Oromooti keessa seenta? Maaliif? Mee maal ta'uuf? Ijoolleen tun garaa kana sirraaftu qurxummii jalaa baate shiftaan garaftee kafadetti taphatee kafade way akkamiin isiniif taayaa Oromoo isini gorsan dhageessanii duuba waraabessi kun aynatti itti dhufaa bariyaa faate. Wallahi aqni ni qallata malee citu yetti Oromoo ni Aborashiidha. Numa baabeek. Wallahi. Amma ijoollee jaha gabbee warra isiin nyaatte Zumi sidaati fi wanne WhatsApp isi warra seenuu ture jaga wallahi tokko ani qalee cumaa isi baaseetiin harkan maradhee hidhama kaja'u jiru jira. Abbadhamee Oromoodha. Gabbaatee waan isin jettu dhaggeeffannaan jechuun ni jira ijoollee. Nuti eegee dhiiga ta'uu hin barbaanne. Ilmaan keenya immoo way ogguta kabar dhalaa biyya Arabaa jaaniiniti dullatti biyya Arabaa jaaniini sharmuuta biyya Arabaa jaaniini bar ijoolleetu. Wallahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah Aborashiidhaa teenya waan yeroo hundaa wajandaa babbareedaa waa'ee uummata ijoollee teenya ta biyya Arabaa nama keenya harakkate kan adda addaa faffacee irraa dubbattaa rabbi jazaa si haa kafalu.
Isinifis. Mee waa intala tanaati qonnaa ibsisi qoddan intalti tun ta yuutuub irratti waa gorsitu takka na fakkaatti mi bifa gorsaatiin mee isiyaati qoddanaa baati. Baay'isiidha gorsitu kana bunnitiin eeyisi. duraan nuti. Bifa kamiin ijoollee nyaachuu eegalte kana naadda. Adeeffadhaa namni jirtan hundinuu bilookii isirra kaaya fageessa nama maqaa isiitiin dhufanii namni tujjaartan akkana isin goona jaan fuula isaaniit irra dhaamsaa jiran maallaqa keessan harka keessaniin hin qannina qabadhaa maallaqa keessan Rashiidaan akkanatti isiniifiin booyee isiniin jettu tun na bira kaayyadhaa yoo isiniin jettu rabbi balaa sittaa buusu jaanna daggara maal taatan jiran bir kanadaa keessaan jira yoo maallaqa natti ergaa isiniin jee baankiiti yennaaneetan ilmi baafadhee dhufee ulaati jedhadhaa hin danda'u. Amma isin dura waa'ee daldala waa'ee bizinesaa kana jetteetti matarraa nyaachaa turte yoo isii taatee mikkaan hubadhutti. Isiidha. Yoo isii taate. Amma duuba ijoolleen biyya arabaa jirtu bizinesa gurguddaa daldalaa kana akkamitti bifa kamiin sobuu dandeessi jechuudha. Maallaqni 2,300 kun waa'ee daldala kanaaf tismaaran gahuu fi bifa kamiin ijoollee nyaachuu jirti. Amma ijoollee gurubbii ijaaramtee jala deemtu tana akka irraa agartee namni hafillee akka jalatti miseensa ta'anii jala hin deemne akkamitti bifa kamiin gargaaruu danda'a. Namni akkamitti jechuu kiyya waan kana beektaa yoo arra dubbattee boru dhiifte isin waan kun ittuma fufa waan ta'eef akkatti dubbiin kun yoo jiraatte itti fuftii misee. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, hello, assalamu alaikum. Waalaikum salaam si dhageenya itti fufu. Akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii? Nagee alhamdulillah. Naguma. Nageenyi dhume odees. Baga nagaa taataniiti waan isin haasa'uu jirtan kan irratti isin gaafachuun barbaade. Gaafii maalii qabda? Gaafii maalii qabda jechuun gaariidha rakii. Wanni jedhee waan Saudaa Muktaar kanaa beektanii? Tana isin. Isin tana wanni isin akkana itti irraa haasoftan jirtan kun namoonni nama baay'eetu irratti irra jira. Namni waa baay'ee godhataa jira. Namni kaan achi galee kan namatti faarsutu jira. Kan waan kun gaarii dha. Fakkeenyaaf nama akka mataa kiyyaatti namni na waamee jennaan hayyee itti ilaalee tan dhufaa jedheetiin irra dhaabbadhe. Garuu hin seenneen. Guruppii jedhaa keessa seenee ilaalaan ture. Wajjiniin waan tokko tokko haasaan ture. Garuu maallaqa hin kennineen. Isinii galee? Warroonni namni kaan achi keessa jiran immoo wanni akka hiriyoota keessa namni 2-3 wayii ni jira. Wantichi waan gaariidha. Maallaqa namaa kenna. Makiina namaa kennaa jedhani. Garuu makiina argames dabarre. Qarshii meeqa kennitanii isin akkasitti dubbachuu jirtan immoo akkaminni? Eenyu ka dubbachaa jiru? Si harkaan jiru. Anuma Fuwaad Kadiri. Garuu maqaa kiyyaa kaachii jiru kaan adda. As beeyme. Viidiyoon beeyme. Maal hasaasa mi'as bahi maali hasaasaartu Sinaa ta'aa jira. Inni nama wanni ni qabaanse. Warmishii ni qaba. Warra gurubbii keessaan jira jee. Attu isii jala taa'ee wallee biddeena hambaa irraa nyaachuu. namni haara bifa barreeffama viidiyoon bahuu hin danda'u nama 500 qaba fooloo 1,000 malee bahuu hin danda'u. Okay. Naagayi nama dhageeffadhu. Obboleeyyan kee qabiin mana namaa dalagu ka qurxummii jalaa rabbi baase ka saharaa tana keessa deeme ka hidhame sanirraa maallaqa guurrachuu jirti. Daldalaan isin barsiisaa. Daldalliin ani isin barsiisu ati 2,000 naa kanni nama akka keetii 5 jala jaariiti 1,000 fidi urjii harkatta makiinaa siibinna mana siibinnaa ettiin gurrisi calaw. Amma gabaree teenya jalatti seentee jirti. Waan kana ta'eef namni keenya kan dhagayin akka dhaga'uun barbaada. Kahanneef ammoo akka cumaa isii ala ganna qunfadha. Sitti tole? Ati seentee beektaa boonna kana? Kan ta'e jirta maallaqa? Namicha kana ni agartanii faate? Kunniis miskiini ta'uuf quban qabu dhiisi. Isiin kan yeboo kiyyaa dhaggeeffadhu isiin gabbaatee waan dubbatu waan kana. Lakki gadi buusu dhamaayyuudha
Dhagalaan Hukuma qabu laa inni hukuma qabu nu haasayaa dhuga biroo inni ka dubbataa jiru ka biroo. Jangalleef. Shaya jeetu seenuu fedhaa sodaateeti dhiise. Kanaafuu formishiin hagee al nurra barbaada malee hin qabu kana. Kan kunoo lala fiitarraa dubbatte. Andi maali? Andi sodaatee hafina waamanii jennaani ati kanfaltee jirta yoo informeeshiina barbaada inni. Formishiinaan barbaada jee kanaafuu formishiina gidu bira argattu. Fayyaa Jalatti hiriirinaa.